Kana. Gara tuh so gara siga ya kana gora. Kana itu lagi. Aja setiap mana eno nair gari. Nair. Sudah entar. Oh, jap sudah entar. Nanti mo. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa har'a abdiin keenya wallahi dhiira urgaa'e mucattii kan akkanatti tumuunsaa hedduu tokko na gammachiise garuu hin hafan mallee sirriitti tumuunii qaba eega godhee sirriitti tumuunii qaba kijiba ishee akka isheen itti boossaa usbillaa mijeetaan rajee way yaa rabbi kiyya hedduu tokko gammadamee warri akka kiyya itti xiqqaataa kana daran ishii tumuu qaba jettan wallahi koomantii barreessaa hedduu tokkon itti gammade wallahi abdiin akkana godhee arguusaatu har'a dhiira urgaa'e abdiin keenya akkanumatti itti fuufee obboleessa kiyya osoo kunoo waan ani siin jedhu hunda dhageesse akkana hojiirra oolchite wallahi akkatti nan sitti gammade akkatti nan si cinaa dhaabbadhu akkanatti itti aaru abdiittani wallahi itti aara har'a garuu hedduu tokko na gammachiise isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota waan kooshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu warreen na jaallattanis warreen na jibbitanis hunda keessanuu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu jechaa egaa akkuma isiniin jedhe hedduu tokko gammadee jira isiniin kunis hedduu gammaddanii jirtanii maaliifuu numa wajjin gubataa hirtagga fagoodhaallee ni warra cinaa jiru daran isintu aaraa jechuudha kanaafiyyuu kun mucayyoo afaan distii gootee usbillaa mucattii kana meexa maddeeni qabdee miskiina mucattiin ishii bira jirtu sun hedduu tokko garaa nama nyaatti dubbiin ishii adeemsi ishii yaani tasgabbooftuudha dubbatteellee waa baafatuu hin dandeessu dhugaa baay'ee nama gaddisiifti duraan dursee egaa wal amantaan hin jiraanne wal kabajuun hin jiraanne yookiin isa namanne maaliif mana kee fiddee jechuun barbaadan duraan dursee angaatumaanu yoo abdii amantee wal amantee qabaattan abbaa feete yoo mana kee fidde rakkoo tokko hin qabu nama rakkattedha miskiinummaatu akkas ishii gochaa jira dhiirri ishii dararaa jira jedhee abdiin cinaa dhaabbatuuf fidee dhufe yaani waan biraaf barbaadeni miti gargaarsuma obbolummaa oromummaa kana agartanii miti kanaaf fidee dhufe jalqabuma immoo egaa hin feene suuta jettee tasgabbooftee isa gorsuurra mucattii shakkitee darartee akka isheen si cinaa dhaabbattee akka isheen si gargaartu bar tasgabbiidhaan kana wajjin hojjennettee jaalala agarsiifteenii akka obboleettii tokko cinaa dhaabbattee jaarsa keessa hordofatu malee mucattii lafuma kaatee isheen hin hojjettu an hojjettuu keessanii ani maali indoomsit hojjettuu qaba ishii sana jaartee abdii ta'uu qaba qorroffee afaan distii dhugaa afaan hin toltan naarsite amma dura nama rarti turte akka nama abdii gargaaru fakkaattee ishiin garuu ergama zaalikaati amma garuu na jibbisiiftee jirti jechuudha yoona daraq nagarnaat mucattiin yaani goggogduu wayiiti dubbattee dubbiin ishii nama hin quubsu kabajaa hin qabdu waa hunda ka fayyadamtu ishiin kaameerumaanii bifa ishii kana ni tuffatuuf osoo hin ta'in bifa kana rabbuma uuma amalaallee amala hin qabdu gorsaallee gorsa namaan dhageessu abdii bashaasha nama akkasii argattee ganaa immoo qurruf jetti kun qorroffeen jechuudha baga dhukkee sirraa kaasee hedduu tokko gammadee jira jechuudha wallaahi sitti xiqqaate yundoom itti xiqqaate kana daran mushma kaddaadhaan yoo danda'e abdiin chaarjiidhaan tumuu qaba lixlixi godheeni addabuunii qaba adaba godhachuu qabdi akka daa'ima qunxuuxeeni qunxuccaasa tolchanii san akkanatti qunxuuxanii guddisanii beektu miti waa takka yoo balleessine kofa jala seenanii qunxuut nu godhan san akkana qunxuuxamuu qabdi ganaa akka haaraatti guddifamuu qabdi ani haadhaaf abbaan qabu jetteetu akkas nagoota maali abbaaf haati kee qunxuuxanii si guddisanii situ gaala feenxaa ta'ee asitti magaalaa keessa deemee akka korbeessa ro'ee hobosaara jechaadha obboleettii kiyya malee abbaaf haati kee immoo si dararamanii si cinqamanii si guddisanii horii qaban qotiyyoo qaban baasanii gurguranii mucattiin keenya nuufaa hojjettu nuufaa jijjiiramtu jedhanii si erganii atiin kunis ni jijjiiramaaf bishaan meeqa ceetee bu'aa bahii meeqa ceetee biyya kana seentee garuu hojiin keessan kana kaayyoon qabdu ijoolleen zamana kana kaayyoon qabdanii namaaf nama walii oofuudha akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu dhibbatti mucattiin kun ergama zaalikaati yeroo baay'ee jechoota ishii keessatti siiriidha amma maal jettee mucattiitu siirii sitti goote anumaan goone dubartumti biyya eessaatti dhiira jala gittir jettee dhaabbattee ani hojjedhu jetti waan fedhe jaarsi ofii yoo balleesse
waan fedheetti aartan ijoolleen akkas amala akkasii qabaatan illee ergaa isiniif ta'a barumsa illee isiniif ta'a haga feetan jaarsa keessanitti aartan haga feetan namni waan fedhen sin guutu waan jaarsa keessanii aarii guddaa yoo qabaatan keessanii nyaata isaa godhaa fi uccuusaa miicaa fi kabajaa inni qabutti godhaa osoo inni gattaa'ee nyaatee bishaan dhugiin bunan dhugiin ittiin dubbatina laadhaa obaasaati itti dubbadha akka intala nama taa'a waliin dubbadha kun waama tokko mucaan jedhe kaameeraa waama tokko mucaan jedhe kaameeraa wajjin ciisuun kaameeraa udduma wal waraabu malee maaltu isin afere wallahi nama aarsa jechuun isaa amma abdiin karaa nagaarra jirta guyyuurraa dhukkeerraa kaasi agashiin adaba dubartii barattutti maali kun guutuun ishii gabbare ishii jala deeme taa'ee algaarra gursha abdiin illee gisee tokko nama aarsa nama waa godhamuu fi maluuf waa gootanii namni haadha manaa ofii kabajuun waan ishiin jette guutuufiin dirqama garuu immoo yoo ishiin si kabajjedha kanaafiyyuu gochi har'aa kun hedduu tokko nama gammachiisa jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota kiyya amma ishiin kijiba ishii jetti sobdi bar soba boorti wallahi irraa beeksisa muudii hin jirre abdiitti qabate abdiin immoo yeroo baay'ee amala isaa keessatti hobsa dheeraa takkanii qabaa ni hobsaa ni danda'a waa meeqa namni osoo hedhuu ni gowwichaa badichaa maalicha osoo hedhuu soo gurri isaa kun dhaga'u abdiin in callisa yeroo baay'ee callisuu filata amma garuu akkanasii achi ilaalee argetti kalaas hobsa isaa sana fixatee jira ankasiin jechuu barbaadu gaa abdii keenya bilbilaan illee si himee jira namni ana caala waa siin jedhu jiru si gorsu jiru na dhaga'u didde malee ammallee ani kan siin jedhu kun hordoftoonni keenya nu wajjin bu'aa bahee arganii nu wajjin dararamanii nu wajjin waa meeqa ta'ani wallahi ijoolleen sooshaal miidiyaa irra jiran haga mataan dhukkubee haga hirriba dhabanii leeluun har du'aa'ee nu godhantu jira isiniin kun illee waan dhaga'uu qabdan abdiin keenya haatum guyyaa alkanii guyyaa garuu immoo tumaatiin akka qabdi harka kana keessa miila kana keessa akkana qummuudee tumuu malee mushiyaanii tumaa akka malee sillee simiisisu hojjetumuu qabdi alkanii guyyaa yaani waan kabaja abbaa manaa immoo guutuu qabdi sii guutuu qabdi miila si dhiquu qabdi amma yeroo kana keessa an akkamittiin jaarsa kiyya dhiqa akkamittiin jaarsa kiyya ajajam akkamittiin jaarsa kiyya bishaan dhaabbee qica jedhantu jira qicuu qabdan bishaan yoo naa qici yoo jedhe bishaan qicaa fi yoonni kana godhee waan inni jedhe ajajamaa fi yoonni illee sinii ajajame yoo innoo sinii ajajamin wal arrabsuu wal xiqqeessuu nama bira wal waan jechuurra immoo addaan goruutu irra wayyaadha garuu immoo yoo dubartiin waan dhirsi jedheen dhageesse wallaahi lolli takkittiin hin jiru waan inni jibbus inni naan jedheef maan uffannaa kiyya kanan dhiisu kan jettu jiram fakkeenyaaf yoo namni tokko jedheen kaan immoo lammatatti dabala akkasumas sadaffaa akkanuma wal lolan beektanii dhirsaaniitiin dirqama wal dhaga'uun dirqama garuu yoonni immoo lakkii ana caalaa jedhee kunoo akka hajjii kana hirree kana namatti agarsiise isinillee hirrii keessanitti agarsiisuu qabdu leesh dhiirti maayinni dhalaan maayinni saalumatu qaamuma saala keenya adda malee namni nama kalaas dubartiin bakka dhiiraa buutee bakka fedhe gahuu dandeessi dhiirtillee akkasuma kanaafiyyuu yoonni kabajaa isinii godhe kabajaa gochuufi yoonni kabajaa isinii hin qabne hobsitanii mana keessan kana horatu yaaltu yoon taane addumaan bahutu irra wayyaadha kanaafiyyuu yaa abdii keenya adaba barsiisin ganaa qunxuuxamtee mucattiin akka haaraa guddatuu barbaaddi karaa qajeelaa irra jirta wallaahi hedduu tokkoon gammade egaa jecha kiyya kanarratti immoo namni aartaniin dhabamtanii maaltu si ga'e namni jettaniin dhabamtanii ani immoo waan itti nagahuun jira dubartiidha dubartummaarra taree immoo waan beeku isiniif ibsuun dirqama kiyyaa namni naa ta'a jettan ka dhaggeeffattanii yaada keessan naa barreessu namni naan taane yaa waan koo nuuf hin taane atiin kun yakkamtuudha anu hin taane jettan immoo jalumaadha isiniin jechuu barbaada wallaahi hedduu tokko gammadeen hedduu tokko akka ammallee irra deddeebi'ee immoo kan jedhuun abdiidhaan itti xiqqaatte kanarraa ka jalqabaa waan taate homaa miti ka ittaan immoo sirriitti dhukkeerraa naa kaasii mucattiin afaan yoo dandeessifaa har'a bashii kana keessa deebisi lasqaatti godhee addaan kuttu jaartii hajjii lakkoofsa 2 nuu ta'uuf deemti hangaatuun keenya dura jajannee jaallannee aniin kun faa ijoollee dheedhee baay'ee takka yaani garaa laafaa fi turee na azansiifti edaashiin summii zaalikaatu keessa jira amma waan siirii eegallaan baay'ee naan liqimsamne jechuun ishii kanaafuu abdiin keenya akka of eeggatu jechuu barbaada anillee ittima ka abdii rakkoon qabu na dhaga'uu madida malee
deebi'ee waanuma ni jedheenitti argama. Ammallee itti jabaadhu abdii king jechuu barbaada akka Sa'idoo keenyaa ta'e dhiirummaa Sa'idoo irraa baradhu kunoo gamasiin diinni akkanattiin afaan banee soosa eeggatu inni garuu diina isaa sana guutuu mo'atee siiriillee son sodaatiin Rabbiin waa hundaanuu isa milkeessee haadha manaa isaa sana immoo homaa gochuu hin danda'u ka. Rabbiin gaafa jedhe waluma dhufanii ishiinis ofumaaf gamas utaalti malee daa'imti isa boru soqxee isa argatti. Kanaafuu Sa'idoo irraa baradhu ammallee bakka bareedaa gahii tumiin agarsiisii angaatu keenya ka bariitu ganamoo maali jedha sirbi tokko angaatu ganamoo waan akkasii. Kanadha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa galatoomaa isiniin jedha. Har'aaf kanumaan isiniif qabadhee dhufee yaada keessan koomantiin naa barreessaa dogoggora kiyyas waan isinitti tole yoon isin balleesse immoo na of kalchaaka. Namaa miti namni dogoggoriin hin jiru isiniin jechuu barbaada. Bye bye.